Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagayaa isiniin jecha arraasgaa viidiyoo oolmaa guyyaa lama qabadheetiin isinii dhufee akka isinitti tolu abdii guddaan qabaa je'eetiin yaada. Guyyaa oolmaa kiyya guyyaa salaasaatii fi akkasumallee guyyaa arba'aa ture. Amma guyyaa isniinaa galgala daabboo kun akkuma argitan qooshaa jiifadheetiin godhee daabboon isii maashaallah hedduu takka bareeddii. Akkaataan itti godhe immoo yoo baruu barbaaddanii koomenti seekshinii jala irratti naa barreessaa. Isiniifin godhee isinii gadhiisa akkaataan itti godhe kana. Akkasiin isiniin jaa egaa daabboo goonee egaa nu bilchaattee maal jee booda ni rafnee. Ganama kaane egaa akkuma argitan ganama kaane salaata salaannee eegas booda egaa xiqqishoo askaara garagaraa goonee quraana xiqqishoo waan rabbi namaa laaffise irraa xiqqoo qara'oon gaarii akkumaan duraan joosanii qaraanee eegas booda kara hojii teenyaa deemnaan isiniin jaa ganama ka'anii dalagaa tanafirraa daddalaguun gaariidha. Saniifuu ganamaan dalagaa dalaguun gaariin isiniin jaa dalagaan ganamaaf tajaanii mire akkasii ganama gisee kan egaa daabboo waan lafa jirtu fuuliin godhe fuul allicaa fi kaaniin godhe allicaa niyaa fi abbaa isiitiin nyaate daabboonis waan jirtuuf eega faxara keenya nyaanne dhumarra dhiyaate boodaan waraabuu yaadaddee waraabeen isiniin jaa irraanfadde eegas booda egaa daabboon akkuma reefu argitan san hedduu takka ispoonji fakkaatti. Hedduu takka jechuun tolti wallahi maasha Allah hedduu takka toltiin isiniin jaa namni baruu barbaadan koomenti jala naa barreessaa isiniifin gadhiisa. Akkasiin isiniin jaa egaa kunoo karaa hojii mana haruutti seennee jirra garuu faxara nyaanne daayirektilii karaa mana haruutti hin seenne xiqqishoo bireek taayimii jira mire yeroo xiqqishoo hafuuratti fudhannuuf eega fudhanne booda eega xiqqoo teenye booda mana haruutti seenne. Arragaa mana likkitti makaddaa kaasee maal je'eetiin hara je'eetiin yaade akkana kakaasu jira. Kakaafnee gaafirraa harree eegas booda egaa waan garagaraa laaqana keenya godhannee akkasitti laaqana nyaanne inshaallah ni ilaaltanii akkasiin isiniin jaa warroonni viidiyoo kiyya daawwachaa jirtan kan sabiskiraayib hin godhini parsantiin isaa baay'ee guddaadha. Sabiskiraayib godhaan isiniin jaa sabiskiraayib godhuu waan nama miitu takka hin qabdu laayikii godhuu waan nama miitu hin qabdu koomentii godhuunis waan nama miitu hin qabdu. Koomentii jechuun yaada gaggaarii kan nama jajjabeessu nu barreessa. Akkasumallee laayik godhaa yeroo teessan isinirraa fudhatu sakandii takka achi sakandii lama achi waan isinirraa fudhatu hin qabu laayikii godhaa. Laayikii goonee wal haa jajjabeessinu sabiskiraayib goonee wal haa jajjabeessinu isiniin ja'a. Akkasii kunoo mana haruuttiin jira gaa manneen eegaan haree eegan jalaa haree booda makaddaati yommuu bakkasii deebiseetiin akkasitti mana firraa tolchina inshaallah akkasi ture. Akkasiin isiniin jaa viidiyoo eegaaniin gadi lakkisiin gaa torbaan illee gahuu baadhu ati guyyaa 3-4 bira kute je'eetiin yaada. Anumaaf mijaa'uu dhabee gizee takka takka viidiyoo kana maranii galakkisuu gizee namatti ulfaatu jira. Akkasiin isiniin jaa daawwattootaaf kabajamtoota keenya naaf galchaa isiniin jecha. Namni takkaahuu si kabajee viidiyoo kee ilaaluun waan guddaadha hedduu galatooma viidiyoo waan ani hojjedhu isinitti tolee kanan beeyne isinitti tolee sabiskiraayib gootanii laayik gootanii akkasumallee viidiyoo hoyya warroonni ilaalaa jirtan hedduu naaf galatooma. Isiniin jaa hedduu na jajjabeessaa jirtanii eegas booda laaqana gizeen godhu isiniin garsiisne bakka ruuza normaaluma takkaan godhee jechuun kaarootitti godheetumaan foon hin qabu kanumatti godhee nyaanne eegas booda guyyaan keenya akkana ture eegas booda galgala ammas akkuma guyyaa saniitti ambaashaan godha je'eetii yaadee ambaashaan godha jee yaadee jiifadhee eegas booda godhee jidduutti maas fasuliyaa boru biddeenaan buusa je'ee waan hin yaadeef fasuliyaa godhu seena kunoo ambaashaa kiyyagaa akka yaadee sanillee ta'uu baatu waan jiru bareedaa ni mi'aawaa
akkasittiin godhadhee bulche ganama immoo waan biraa hin goone hojii baay'ee waan hin qabuuf jecha shaayii bichaa didanfisnee nyaanne asulee maali ambashaa keenyaa fi shaayii nyaanne asitti immoo absiitii itti godhadheetiin buddeenaan buusuu deema waan ta'eef itti naqadhee akkasi jidduudha eegas booda kunoo qaywaxii xiqqisho foon xiqqoo waan jiruuf jecha isaan godha je'eetiin godhu jira asiin immoo kunoo huccuu miica je'eetiin itti jira gaa asiin huccuu miicu jira hanga guyyaa gizee miicee booda niin goggoyisaa hanga parsantii 80 yookaan 70 takkanii goggoyisaa garuu dirqama aduu baasuu qaba eegas booda gaa gamanumaan kunoo gaa asiinis biddeenaan buusu jira gaa achiin distii irra jira achiin immoo huccuu miicamu jira akkasitti guyyaan keenya guyyaa biizii ajaa'iba takka ture mana keessa guyyaa hojiin na baay'attu ture alhamdulillah nama fayyaa qabu tana cufa hojjetaa akkasittiin biizii tahaa ture guyyaa salaasaadha no guyyaa arba'aadha akkas tureen isiniin jaa gamanumaan gaa obboleeyyan keenya ka filisxiin akka hin dagannee du'aa'iidhaan salaata 5 salaannu keessatti du'aa'ii godhuu fi dirqama muslimni tokko qaamni akka qaama tokkooti muslimni akka qaama tokkooti gaa qaama tokko kanarraa paartiin qaama keenyaa tokko yoo dhukkubsattu muslimni cuftinuu dhukkubbii isa dhagahamu san cufti muslimaa itti dhagahamuu qaba saniifuu gaa wanni nuti dandeenyu du'aayii godhuudhaa fi obboleeyyan kiyyaa du'aayii godhuu fi hin dagatinaa salaata 5 salaattan keessatti du'aayii godhaa fi isiniin jaa akkasii guyyaan kiyya akkana fakkaata huccuun hedduu baay'ee miice taan jalaa goggoyisaa taan dachaasaa gara waan wanni keessa kaayaa taan immoo maal godhaa huccuun guyyaa kamisaatti wachi dabarteeti guyyaa kamisaattis bal'isaan ture hedduu baay'ee ture manninis akkasitti walitti laaqamee ture manaas firraa harree laaqana godhannee waan jirruuf nyaannaa guyyaan keenya akkana fakkaataa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baay baay